Persena Ruutaan Abrahaamidhaan barbaacha suwaayilixxe. Ani si dhiisee jiraachuu hin danda'u. Ati abbaa manaa koo ganamaati, abbaa mucaa kootiiti. Isa kaleessa darbee dhiisi waan hundumayyuu dhiifaman sii godhaa kootu deebi'ii galee abbaa manaa kiyya yoo jettu jechuudha. Ashamaa qaba akkam jirtu hordoftoonni qeddoo yuutuub jirtu nagaa keessanii ayimmisuuma. Hordoftoota kiyya qaalii mi'ooftota sukkaarawwan koo jirtu mitiire subscribe like gochuudhaan immoo jechuudha na jajjabeessa. Egaa akkuma beekamu yeroo darbee haraaramee wajjin jiraachuun barbaada jennaani Abrahaam in ta'u jedhee hin barbaadu ishiin akka barbaadde na galchitee akka barbaadde na baasuudha kan ishiin barbaadu ani konkolaataa miti kan dhaabbate kan fuutee ooftu jedhee amma immoo ishiin immoo yeroo darbanii ani simachuu hin dandeenye wantoonni baay'een darbaniiru yeroo sana waan miidhamee jiruu fi har'a immoo yeroo itti yaadutti akkan isa faana jiraachuu qabudha waan hundumaa isaa dhiiseeyyii suwaayilixeetu jira Abrahaamii kiyyadhaanii fudhadhee galuudha kan hin barbaadu kaleessa maaliif diddee har'a immoo maaliif kadhattanaan jechuu dandeessu isa kanaaf iyyuu waan miidhameef malee waan biraaf miti inni immoo gaafananii isa dhiisee gara jireenya kootiitti deebi'ee immoo hin haaraa kana jechuun immoo waan hin dhumanne wayitu jira gidduu keenya jechuudha isa kanaaf iyyuu mee asan jira jedhee bilbileeraa fi yeroon bilbilus immoo naasuu keessa ture baay'ee hammana miti jechuudha achi booddee hobboon hin dhufe habu gaafa haboon dhufu naguma keeteedhaan nagaa dursa jetteen naguma keetti si dhukkuba jennaan nagaatu dursaa nagaan kan rabbiiti jetteen achi maaliif dhuftee nama faana walitti na buusuufidhaayi ani boqonnaan aara galfadha jedhenan iddoo kanaa dhufee ati maaliidhaaf kanatti na hordoftu maalis barbaadde jennaani ani waan hundumayyuu dhiisee si faana ta'uun barbaada jennaani maanni wanta akkasii maal jechuu barbaadda akkuma kana dura natti taphatte sana isuma kana duraa sana narratti taasisuufidhaayi Abrahaam ani isa kaleessaa sana miti isa guwwaa sana miti Abrahaam kaleessaa argachuu hin dandeessu jennaani maal jechuudha wanti akkasii kaleessa situ barbaadaa ture ani immoo jireenya mataa kiyyaa gaafannan jiraadha jedhe immoo situ atakara yookiin immoo loloota garaagara uumaa ture kanaaf kana jechuun immoo waliin jiraanna islanan isin jedheefidha jennaani nagayeera ani jireenya mataa kiyyaa jiraachaan jira nan jeeqini jalqaba irrattis immoo annan dhufa guyyaa 3 dhufe malee deebi'ee Finfinnee nan gala biyya nama maaliif dhufte iddoo kanatti dubbii tokkoo fi waca tokkoyyuu hin barbaadu hin fedhu hani isa kanaaf annan deebi'a Finfinneetti wal gaafannaa galii nagaadhaan jennaan abadan hin deebi'u hin galuu waan jettu hanganaan jettutti jennaan ilmeellaan dhufti walitti buuna ani jireenya jiraachuu eegaleera jireenya kee eegalee jennaan waanii hin taanedha ani sirritti nan bareechetan si beeka si'iidhaanii kanaaf hiyyuu hin ta'amu jetteen jechuudha inni maal ta'uu barbaadde jennaani si dhiisee deemuun barbaadu wanta sofnu baay'eetu jira jennaan eeshaasa jedheen jechuudha ani isa ta'e hundumayyuu dhiiseera ani si wajjiniidhaanii dhiifama si gaafadhee si faana jiraachuun barbaada si fudhadhees Finfinneetti si deebisuudha kan ani barbaadu sana ta'uu baannaan immoo anasii hin deemu jennaani hin barbaachisu akka kana dura gara deddeebi'ee natti taphachuuf jetta hin ta'amu yoo dhiifama sun dhugaa dhiifama fisoo ta'e yoo akkuma kaleessaa natti taphachuufis ta'e rakkoon tokkollee hin jiraatu ani dhiifama sii godheera isaaf hin dhiphatiin wanti immoo walimmoo nu agarsiisu immoo mucaa koodha sababa mucaa sanaatiin immoo wal agara kanaan achitti ani si faana waan hundumayyuu fixeera hin fedhu si faana jiraachuudhaaf dirqamaan immoo akkanaan si faana jiraadhu gochuu hin dandeessu jennaani isa in ilaallatte akkasumas immoo Abrahaam baazawee jechuudha waaqaa gaditti kan akka roottaa sodaatu jiru roottaadhaan baay'ee sodaata jechuudha maaliif wantoota garaagara gochuutti hin dandeessi ogummaa akkasii qabdi wanta ta'eef baay'eedhaan ishee sodaata jechuudha dhugumas immoo akka Abrahaam nayeetu jedhe Abrahaam nayeet jedhe maal hojii dhuftee
jedheeni jechuudha. Akka illee su'aa illee hin jenneef jechuudha. Nayira wanta ta'eef jechuudha. Suni dhuga ba'umsaadha jechuudha. Achi egaa hin ta'amu ani deemu Hermeellaa yoo waamtes rakkoon hin jiraatu. Hermeellaanii yeroo darbee wayii yoo ati barbaadde ta'e ani si'iif nan dhiisanaan jettee turte isa kanaaf ishii waamiyyuu ishii nanaa sobsisaa jennaani lakki wanti baay'ee nama geeddarameera qayyarameera wanta ta'eef lafa sanatti anaanis na argachuu hin dandeessu jennaan torbee lama keessatti umtuu tokkoyyuu geeddaramuu hin danda'u argamuu hin danda'u jennaan torbee lama dhiisiiti guyyaa tokko keessattuu wanti geeddaramu baay'een isaa ni jiraata. Ni jiraata. Isa kanaafiyyuu ani jireenya kiyyan jiraadha. Biyya namaa keessatti nan jeeqeen jennaan egaa waadanaa galii jetteen jechuudha. Maalidha waadanaan isii galuu jennaani akka dhuftu Finfinneetti. Erga dhufte immoo shaanxaan kee dirasii osoo hin hafiin sibsibi gootee dhufte akka nafaana jiraattu kana waadanaa galii. Kana ta'uu baannaan immoo hoteela kana keessatti bixibixii yookiin immoo lolatu uumamaa. Isa kanaaf kana filadhu dhagaakanii ishiin jetteeni yoo ta'uu baate immoo iddoon geeddaraa jennaan iddoo ati deemte lafa ati deemte hunduma yoo si faana deema. Kana booddee si biraa hin hafu lafa hidhattee naqatteen jechuudha. Yeroo kanatti inni irruma keessaa tole baqqaa eshi baqqaa nan dhufaa inaasofnaa eshi si faana nan ta'a bakka deemii inaasofna jedhanii jechuudha. Yoo kana ta'uu baateera ta'e zimmeetti akkana ni deemuuf yoo ta'eera ta'e ani garuu abadan hin dhiisuuf akka kaleessaa miti dubbiini. Jireenya kiyyas jiraachuu hin dandeenye atis na dhiisuu hin dandeenye wanta ta'eef kan ishiin jechaanii turte inni immoo kana booddee sin tuqu kana booddee sin hinaafu kana booddee sin jeequ abbaa barbaaddes fidachuu dandeessa. Jennaan mucaa kiyyaa immoo yoo ta'e immoo alatti naa fiddaa jennaan akkati mana dhuftee mucaa kee ilaallattu ani si hin dhowwu osoo immoo anaan nan barbaaddu ta'eera ta'e immoo mucaa kee ilaallattee baata malee warra na wajjiniin ta'an faana lola hin uumtu turte ati garuu lolaadhaan kan uumaatu turte. Isa kanaafiyyuu kana jechuun immoo ani keessa kee sirriitti nan si beeka tilmaamee tan si beeka maal akka taate keessa keetii fi afaan keetiin inni dubbattu wanta biraati wanta biraa hojjechaa jirtaadha. Kanii isheen jechaanii turte jechuudha. Hordoftoota akkamittiidhaan fudhattaniitu jirtu. Abrahaamii baay'ee tokkoon sodaateera baay'ee tokkodhaan shaggeera dhugaa dubbachuudhaaf immoo taanaan jechuudha. An akka kiyyatti ruuttaan osoo araara isaa barbaaddeetti ta'e lafa inni deemee hanga galutti obsitee eeddi jedhee yaada jechuudha. Xiiqiitu ishee oofaa jira jedhee yaadahan jechuudha. Kanii ishiin achi deemteef jechuudha. Xiiqiidha jedheen itti fudhadha jechuudha. Kan ishiin suwaayidhaan deemte jechuudha. Maaliif bakka akkamittidhaan ashannafamaa nan araarama jedhee yookiin immoo bakka waan taasisuudhaaf jette sana hanga bira geessutti waan hin dhiisneef xiiqitu akkas ishee gochaa jira jedhee nananillee kanan shakke jechuudha malee. Dhuguma hanga kanaatti gadi buutee hanga kanaatti siqqettee yookiin immoo gadi jettee Abrahaamidhaan dhiifama gaafattee wajjiniin jiraachuuf jedhee ani hin abjuutis hin fudhadhus jechuudha. Inni heddi turte amma inni gaafa deebi'ee galutti jechuudha. Inni dhaqxu turte hin barbaacha hin deemtu turte bakka xiqqirraatiin kan ka'e kan isheen haala kanadhaan adeemaa jirtu jechuudha. Akkas itti jabaadhu itti fufi sin jechuu jaalannaa. Abrahaam immoo miidhameera waan ta'eef wanti hundumtuu galeeraaf wanta ta'eef isa kanadha. Maaliif daanii argataniittu dheengadda gaafallee dastaa fanaasa illee durallee jechuudha. Akkam akka ishee wajjiniin ta'aa turte har'a immoo bakka sin jechuun namni gaa'ela barbaadu tokko hin dammoo namni nama tokko faana jiraachuu barbaadu tokko abbaa manaasaa xureessee miti. Maaliif jennaan abbaa manaa ofii jechuun qulqulluu ofii jechuudha. Maaliif qullaa kee baafattee jala rafta wanta ta'eef jechuudha. Jechootaan xureessitee wantoota baay'eedhaan xureessitee miti jechuudha. Yeroo baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf Abrahaam dhimma Ruutaa kanarratti baay'ee jechoota hin baasu. Abrahaam imaan Ruutaan illee baay'ee jechoota hin baastuun Abrahaam irratti garuu warra ishee jala jirantu jechoota hin taane jedheeni harrabsaa jechuudha. Harrabsaa
egaa waadaa walii galanii inni biraa deemee deebi'ee naannee dhufutti asitti si arguu hin qabuudha. Isheen immoo ani kanaa booddee galuu hin danda'u asuma hoteela qabadhee buleetoo boru ganama gala jettee jechuudha. Ni galee mucaa eessa bulamoo fidattee dhufte moo maalidha? Gochaan isaanii hojiin isaanii bitaa jechuudha. Namaaf hin galu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha gaa'ii. Inni immoo bakka jechuun wanta walii galan fakkaata jechuudha. Hermeellaa faana jireenyatti fufuu jiruutti fufuudhaaf waan hundumayyuu eegaluudhaaf wanta walii galan fakkaata jechuudha. Baay'ee sodaatee dhufti walitti buutuu jedheenii dudubbachaa ture wanta ta'eef siniin jechuun jaalladha hordoftoota kiyyaa. Dhugaa dubbachuudhaaf akkaataa ishee ittiin deemtutu sirrii miti malee mana ishee deeffachuun gaariidha. Garuu akkaataan isheen deemtuun sirrii miti. Maaliif mucayyoon kun ishee jaalatte sanaafu jechuun namni jaalate tokko lubbuusaa yeroo balleessu argineera, yeroo fajjeessu argineera wanta ta'eef dubartiin kun illee miidhamti jetteellee yaaduun ishee barbaachisa jechuudha. Akkuma isheeti waan ta'eef namni tokko bakka ani yoon dhiira tokko jaaladheera ta'e namni biraas jaalate yeroo ta'e bakka sana buusee ilaalee jaalalaan tasgabbiidhaanii maaliif akkamittiin jedhame nagaadhaan karaa bareeda ta'e tokkodhaanii gara araaratti deemu malee Abiraam xiiqiidhaan gottottee ofitti galchite taanaan Abiraam akkuma jedheeyyuu ani mi'a miti kan fuutee iddoo barbaadde geessitee deebistu maal gootu akkuma inni jedhe jechuudha. Mucayyoon kunis immoo hin miidhamne tasgabbiidhaan tataa'anii walii galanii hiriyoota isaa wajjiniidhaan hunduma isaanii iddoo tokkotti fiddee ani balleesseera, ani kana godheera, innis kana godheera wanta ta'eef Hermeellaallee jaalalaan qabatte bakka jaalala. Jaalalaanii wanti hunduu jaalalaanii jaalalaanii wanti hunduu jaalalaanii jedhamti akkas jedhama jechuudha. Jaalalaanii wanti hundumtu jaalalaan malee kottu dirqamaan kottu maal ta'e hin barbaachisu jechuudha. Maaliif innillee jedheera wanta ta'eef jechuudha. Ay meesii hordoftoota kiyya qaalee sinan jaaladhana akkuma siniin jedhamu maatii godhaashi maatii ta'a. Isa lacha'inaa kaa maatii gaafa siniin jedhu. Anama fakkeenyaaf kaleessa galgala hin taa'een dhaggeeffanneen viidiyoo isaanii jechuudha. Haala nan dadhabee waan ta'eef qorradha waan ta'eef jechuudha. Isa dhugamama viidiyoon mana kana keessatti hojjedhu bilbila aduu keessa fa'ii kaa'een kaameraan osoo na ilaalu. Hin beektu miti shamarreen biyya harabaa hin beektu dhugaa rabbii maaliif cal jettu garuu anis mana nuti haala gaaf tokko sinitti miira miti na nuti haala gadii dhiisa. Naa akkasii siniin jechuun jaaladha qaalii.